Baga nagaan deebitan. Kun kutaa lammaffaa oduu buukii kitaaba nan danda'a. Isa barreessaa Ben Swiinlaandiin barreeffamee Hinseenee Makuriyaatiin akka hiikametti. Kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee imala milkaa'inaa fi kaartaa ofii qopheeffachuu ilaallee turre. Har'a immoo gara hojii qabatamaatti ce'uuf jirra. Mata dureewwan keenya har'aa imala kee eegaluuf qophaa'i fi amma qophoofnee jirra. Haa deemnu. Kanneen jedhanidha. Karoora qofa qabaachuun ga'aa miti. Gara hojiitti kun garuu furtuu milkaa'inaati. Mee dubbii irraa gara gochaatti, hawwii irraa gara deemsatti waliin haa ceenu. Dhaggeeffannaa gaarii. Imala kee eegaluuf qophaa'i. Amma korojoo qabattee imaltu qopheeffachuuf yeroon ga'ee jira. Wantoota ati qabattee imala eegaltu gammachuu ati imala kee irratti argachuu qabdu murteessa. Gaafa tokko abbaa warraa fi haati warraa umurii dargaggummaa keessa jiran tokko waa'ee imala isaanii yeroo dheeraaf hawwaa turanii natti himanii turan. Garuu imalli isaan yeroo dheeraaf hawwaa turan kun wayita wantoota fudhatanii deeman qopheeffatan baay'ee ariifachaa waan turaniif akka isaan yaadanitti hin milkoofne. Kanumaan otoo tulluuwwan gurguddoo keessa imalaa jiranii bineensa biir jedhamtu ilmoo ishee waliin argan. Abbaan manaas wayita bineensa kana ilmoo ishee waliin arge baay'ee namatti tola. Kun yoo suuraa kaasan baay'ee bareeda jedhe. Haati manaas jecha abbaa manaa ishee kana wayita dhageessu akka saalfachuu taatee kaameraa akka hin qabnetti himte. Ammas imala isaanii ittuma fufanii hallayyaa baay'ee gadi fagoo jala isaa maaltu akka jiru arguun hin danda'amne bira ga'an. Kanaaf waan jala hallayyaa kanaa jiru arguu baay'ee barbaadan. Garuu kalalaa yookaan manaaxirii waan fagoo dhiyeessee mul'isu qabatanii manaa hin baane. Haaluma wal fakkaatuun wayita tulluuwwan mimmiidhagoo yaabbatanii daawwachuu barbaadanis kophee gurguddaa tulluu yaabuuf gargaaru qabatanii waan hin baaneef yaabanii daawwachuu hin dandeenye. Walumaa gala ariitii irraan kan ka'e wantoota barbaachisoo ta'an hundumaa qabatanii imala waan hin eegalleef daawwannaa isaan yeroo dheeraaf hawwiin eegaa turan akka isaan hawwanitti otoo hin milkaa'iniif hafi jechuudha. Garuu siin haalli akkanaas hin mudatu. Amma imala bara jireenya kee guutuu keessatti baay'ee barbaachisaa fi gammachiisaa ta'e imaluuf deemta. Imala kana keessatti sirriitti waan qopheeffatteef korojoon kee wantoota barbaachisoo ta'an hundumaa akka of keessaa qabu arguuf deemta. Yoo amma imala eegaluuf akka jettu sammuu kee amansiistee of qopheessitee hin jirtu ta'e mee yeroo muraasa ofirratti yaadadhu. Ani yeroo mara ganama dafee hirriibaa ka'een gaazexaa wayitan ciree nyaadhu dubbisuu barbaada. Gaaf tokko ganama baay'ee qorraa ture. Ani garuu kootii qorraaf uffatamu otoo hin uffatinan gaazexaa ganamaa barbaacha ba'ee deeme. Baay'ee natti qorre. Garuu wayitaanii kutaan keessatti dubbisu banee ol seenu ho'a waan hin argadheef waanan bona qorraan nama adoochuu irraa bona ho'aan nama si'eessu keessa seene natti fakkaate. Seenaan kun imala anii fi ati imaluuf amma qophaa'aa jirruuf fakkeenya gaarii hin ta'u. Mee imala kana akka geejjiba humna guddaa qabu kan bakka rakkoo fi kufaatii irraa nu fuudhee deemutti haa fudhannu. Geejjibni kun gara bakka wantoota hundumaan guutameetti nu geessa. Bakka kanatti walitti fufinsaan milkaa'ina gonfachuuf waan nurraa eeggamu goona malee teenyee hin hawwinu. Dharraa waan hin jirre tokko abdachuu waan hin taaneef qajeelfamoota sirrii ta'an yoo hordofte waan dharraate argachuu ni dandeessa. Qajeelfamoota dharraa kee dhugoomsuuf hordofuu qabdu kanniinis kitaaba kana keessatti ni baratta. Yaada kanatti ni amanta. Qajeelfamoota dharraa kee dhugoomsuu hordofuu qabdu kanniinis viidiyoo kana keessatti ni baratta. Yaada kanatti ni amantaa? Akkas taanaan wantoota imala kee eegaluuf si barbaachisan qopheeffachuuf of qopheessitee jirta jechuudha. Korojoo akkamii qabattee imaltaa? Akkuma wayita daawwannaaf deemtu meeshaalee si barbaachisan korojoo keetti guuttattu imala jireenya kee eegaluufis wantoonni si barbaachisan ni jiru. Akkuma kutaa darbe keessatti sitti hime galma yookaan mul'ata dhugoomsuu barbaaddu tokko dhugoomsuuf jalqaba dhugoomsuu akka dandeessu amanuu qabda. Waan tokko hojjettee milkeessuuf jalqaba hojjechuu akka dandeessu amantii qabaachuu qabda. Achiin booda jechuun waan hojjechuu barbaaddu sana hojjettee milkeessuu akka dandeessu erga amantee booda kaayyoo kee kana milkeessuuf tarkaanfilee barbaachisoo ta'an fudhachuu qabda. Kanaaf imala milkaa'ina jireenyaa keessatti wantoota ati korojoo keetti naqattee qabattee imala eegaltu ilaalchaawwan sammuu keetiiti. Kun akkana ta'uu isaa erga hubannee amma immoo wantoota qabannee imallu tokko tokko tarreessinee haa madaallu. Qajeelfama tokko ilaalcha nan danda'a jedhu. Yoo hojjettee milkeessuu akka dandeessu amanta irraan kan hafe waan kamiyyuu hojjettee milkaa'ina gonfachuu hin dandeessu. Kanaaf imala milkaa'ina jireenyaa keessatti kun wanta jalqabaa ati korojoo keetti naqachuu qabdudha. Namni tokko akkamiin ilaalcha nan danda'a jedhu gabbifachuu danda'a jettee gaafachuu dandeessa.
baay'ee salphaadha. Wanti sirraa eegamu kaayyoo kee milkeessuu akka dandeessu irra deddeebitee ofitti himuun sammuu kee amansiisuu qofaadha. Namoonni kufaatiin isaan mudate yeroo mara kufaatii isaaniif wantoota yookaan namoota biroo yakkuu malee sababoota amansiisoo ta'aniin dhiyeessan. Namni kufaatiin isaa mudate tokko kufaatii isaatiif barnoota dhabuun isaa sababa akka ta'e himata. Garuu kun gonkumaa sababa ta'uu hin danda'u. Bara kana carraan barnootaa baay'ee babal'atee waan jiruuf manneen barnootaa galgala barsiisan ogeeyyonni mana irra deemanii barsiisan gaazexaaleen barnootaa manneen kitaabaa raadiyoonii fi televezyiiniin barnoota garaagaraa barsiisan guutanii waan jiraniif barnoota dhabuu kootu kufaatiif na saaxile yaadni jedhu sababa amansiisaa miti. Seenaa irraa hubachuun akkuma danda'amu namoota barnoota xiqqoo qaban yookaan sirumaayyuu hin baranne garuu immoo addunyaa kana irratti argannoo dinqisiisaa hojjetan ni jiru. Namoonni tokko tokko immoo sababa yeroo gahaa hin qabneef kaayyoo isaanii milkeessuu akka dhaban dubbatu. Kunis kufaatii isaaniitiif yeroo gahaa dhabuu yakkuudha malee sababa amansiisaa miti. Namoonni baay'een yeroon isaan itti hojjetan caalaa yeroo isaan akkanumaan gubanitu caala. Wayita hojjettu hojjedhu, wayita taphattu taphadhu. Akkana goonan gammachuu dhugaa ni argatta. Yaadni gabaabduun armaan olii ergaa guddaa of keessaa qabdi. Namoonni baay'een wayita hojii tokko hojjetan qalbii isaanii gar-tokkee qofatu hojii irra jira malee qalbiin isaanii gar biraa bakka biraa jira. Kana jechuun yeroon gubachaa jira jechuudha. Kanattis dabalee wanti hojjetamu sunis akkaataa hojjetamuu qabutti hin hojjetamu. Haala jireenya namoota baay'ee yoo ilaallu yeroon kan isaanitti hanqate sababa hojiin isaanitti baay'ateef otoo hin taane sababa yeroo isaanii qindeeffatanii sagantaa baafachuun hin hojjenneef yeroon isaanii jala sasama. Namoonni tokko tokko immoo kufaatii isaaniitiif muuxannoo dhabuun sababa akka ta'e dubbatu. Kun darbee dhugaa ta'uu mala. Namni foon gurguru tokko injiinara ta'uuf yeroo boqonnaa isaatii barachuu fi dubbisuu qaba. Namni hoteela keessa dalagu tokko argannoo haaraa kalaquu kan danda'u yoo sa'aatii hojii booda waan hojjechuu barbaadu ilaalchisee shaakala gargaraa taasisedha. Namni abaaboo mooraa manneen jireenyaa namootaa keessatti argamu miidhagsuun jiraatu tokko ogeessa gurgurtaa milkaa'aa ta'uuf wayita boqonnaa isaatii wantoota garaagaraa gurguruun shaakaluu qaba. Kanarraa wanti qalbifannu yoo kutannoo fi cichoomina qabaanne muuxannoo barbaannu kamiiyyuu gabbifachuu ni dandeenya jechuudha. Garaagarummaan namoota kufanii fi milkaa'ina gonfatan gidduu jiru. Namoonni kufan hin danda'u jedhanii kan amanan yoo ta'u, namoonni milkaa'ina gonfatan immoo nan danda'a jedhanii amanu. Garaagarummaan isaanii kanuma qofaadha. Ati garaagarummaan namoota kufanii fi milkaa'ina gonfatan gidduu jiru ilaalcha kana qofa ta'uu isaa yoo qalbifatte battalumatti ilaalcha nan danda'a jedhu daftee gabbifachuu dandeessa. Kanaaf imala milkaa'ina jireenya keetiif wanti jalqabaa ati qabattee imala eegaluuf qopheeffachuu qabdu ilaalcha nan danda'a jedhu kanaadha. Qajeelfama 2. Kaayyoo koo milkeessuuf tarkaanfilee barbaachisan kamiyyuu nan fudhadha. Wantoonni armaan gadii ilaalcha kaayyoo koo milkeessuuf tarkaanfilee barbaachisan kamiyyuu nan fudhadha jedhu gabbifachuuf gargaaru. 1. Gammadi. 2. Wayita waan gaarii yookaan bu'a qabeessa tokko hojjettu wantoota si onnachiisan ofiif kenni. 3. Gufuulee imala keessatti si mudachuu danda'aniif akkaataa itti irra aanuu dandeessu dursii beeki. 4. Dursii karoora qabatamaa baafadhu. 5. Hojii har'a hojjechuu qabdu gonkumaa yeroo biraatti beellama hin qabatin. 6. Yeroo eegaluu qabdutti eegaluuf of qopheessi. 7. Walitti fufiinsaan fuulduratti tarkaanfadhu. Gammadi. Gammachuun jireenya keenyaaf baay'ee murteessaadha. Wayita keessi keenya gammachuu hin qabne sammuun keenyas gara wanta badaatti nu oofa. Kana jechuun dandeettiin milkaa'ina gonfachuuf qabnu gaafii keessa gala jechuudha. Qaamni keenyas ni miidhama. Sababa kana irraan kan ka'e hojiin baay'ee salphaa, hojii baay'ee ulfaataa waan nutti fakkaatuuf hojjechuu nu jibbisiisa. Gammachuun immoo miira kaka'umsa keessa keenyaa maddisiisa. Wayita gammannu qaamni keenya ni si'aa'a. Kanaaf gammachuu qabaadhu. Garuu akkamitti? Amma sababoota akka gammadduu si taasisan keessaa sababa baay'ee filatamaa fi amansiisaa waan qabduuf gammadi. Sababni isaas amma gara dirree milkaa'inaatti imala eegaluuf jetta. Imala kana keessatti dharraa kee kamiiyyuu milkeessuu akka dandeessu ni amanta. Amma korojoo imala milkaa'ina jireenya kee keessatti maaliif gammachuu naqachuu akka qabdu hubattee jirta. Wanta si onnachiisu ofii kenni. Webster jecha onnachiiftuu jedhu kana akkas jechuun ibsa. Onnachiiftuu jechuun wanta akka ati kutannoo qabaattu yookaan waan tokko hojjechuuf tarkaanfii akka fudhattu si godhu jechuudha. Wanta si onnachiisu hin qabdu taanaan ilaalcha nan danda'a jedhu yoo qabaatte iyyuu waan tokkollee hojjechuu hin dandeessu. Wantoonni onnachiiftuu nuuf ta'an hedduudha. Lakkoofni iyyuu hin fixnu. Mee ani muraasan tarreessa. Atis kan beektu itti dabali.
wantoota onnachiiftuu ta'an hundumaa keessaa jaalalli onnachiiftuu humna guddaa qabudha jedhee amana. Namni haadha warraa isaatiif jaalala dhugaa qabu maatii isaatiif wantoota barbaachisan guutuuf maatii isaa gammachiisuuf tarkaanfii kamiyyuu ni fudhata. Haati warraa isaa akkasatti boontuuf milkaa'ina isaa ilaaltee akka gammaddu waan barbaaduuf bu'aa bahii kamiyyuu dura dhaabbatee kutannoon hojjeta. Akkasumas dargaggeessi hin fuune tokkos milkaa'ina gonfatee jaalallee isaa gammachiisuuf kutannoon ni hojjeta. Isheen shamarranis haaluma wal fakkaatuun kaayyoo ishee milkeessitee jaalallee ishee irraa dinqisiifannaa argachuuf kutannoon hojjetti. Jaalalli milkaa'inaaf onnachiiftuu humna guddaa qabudha. Gama biraan immoo dharraan gaggeessaa beekamaa ta'uu yookaan sadarkaa olaanaa irra ga'us onnachiiftuu nama tokko sadarkaa gadaanaa irraa kaasuu danda'udha. Jireenya keenya egeree gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf dharra'uun mataan isaa onnachiiftuu kaka'umsa keessa keetii finiinsusiif ta'uu danda'a. Kanaaf imala milkaa'ina jireenya keetiif onnachiiftuu kaka'umsa dhugaa siif kennitu korojoo keetti naqachuun dagatiin. Onnachiiftuuwwan gosti garaagaraa yoo jiraatan iyyuu ati kan siif ta'u sirriitti xiinxalii filadhu. Gufuulee imala milkaa'inaa keessatti si mudataniif akkaataa itti irra aantu dursi adda baafadhu. Kaayyoo kamiyyuu milkeessuuf wanta imala eegaltu siif kaayyoo kee gidduu waan jiraniif gufuulee kanneen dursii adda baafadhu beeki. Gufuulee siif kaayyoo kee gidduu jiran dursitee adda baastee beekuun akkaataa itti irra aanuu dandeessu karoora akka baafattuuf si gargaara. Karoora qabatamaa baafadhu. Gufuulee siif kaayyoo kee gidduu jiran dursitee adda baastee erga beektee booda immoo akkaataa itti irra aanuu dandeessu karoora baafadhu. Waan har'a hojjechuu qabdu yeroo biraatti beellaman qabatin. Webster akkas jechuun ibsee ture. Waan har'a hojjechuu dandeenyu yeroo biraatti dabarsuun gara fuulduraatti tarkaanfachuuf fedhii fi kutannoo dhabuudha. Amalli akkanaa amala milkaa'ina jireenya namoota baay'eetti gufuu waan ta'eef irraa of eeggachuu qabda. Amala waan har'a hojjechuu qabnu yeroo biraatti dabarsuu kana irraa of qusachuuf wantoota guyyaa guyyaatti hojjettu ilaalchisee dursitee duraa duubaan tarreeffachuu qabda. Kunis waan jalqaba hojjechuu qabduuf dursa akka kennituuf si gargaara. Imala keenya ammaa keessatti wantoota hundumaa dursinee duraa duubaan waan karoorfanneef qajeelfamni kun nuuf salphaadha. Eegaluuf of qopheessi. Erga of qopheessitee booda eegali. Makiinaa dhaabbatee jiru sochoosuuf dhiibdee beektaa? Jabinni ati qabdutu murteessa malee ni dandeessa. Dhiibdee erga sochoostee booda garuu sochii akka itti fufu gochuun siif salphata. Yaada kana jireenya keenya keessatti hojiirra oolchuu ni dandeenya. Waan tokko eegaluun humna guddaa si gaafata. Erga eegaltee booda garuu walitti fufinsaan fuulduratti akka socho'u gochuuf humna xiqqaa si gaafata. Ani yeroo ijoollummaa koo bishaan daakee hiriyoota koo waliin taphachuuf bakka haroon jiru nan deeman ture. Garuu dandeettii bishaan daakuu ga'aa hin qabun ture. Kanaaf bishaanitti seenee daakuu waanan sodaadhuuf qarqara haroo dhaabbadhee qaama kootti bishaan naqeen dhiqadhan ture. Dambaliin haroo qilleensaan asiif achi dambalus tasa dhufee qarqara irraa fuudhee gara keessatti ni darbata ture. Anis bitintiree bishaan keessatti kufeen deebi'ee gara qarqaraatti deebi'an ture. Booda garuu dhaawwaatan bishaanitti seenee daakuu yaaluuf gootummaa horachaan deeme. Kanumaan qarqara irraa xiqqoo gara keessatti seenee dhiqachuun eegale. Akkanattan kutannoo koo dabalaa deeme. Dambalii galaanaa wayita'anii qarqara dhaabbadhutti dhufee qaama koo jiisu kana akka taatee yookaan carraa haaraa tasa jireenya kee keessatti si mudateetti fudhadhu. Kanaaf wayita taatee haaraan jireenya kee keessatti si mudatu kuttaalitti seenii waan irraa argachuu dandeessu argadhu. Kanaanis jireenyi kee tasa kallattii sirriitti tarkaanfachuu waan eegaluuf ofitti ni boonta. Hiriyoonni keessa akkamiin waan dinqisiisaa kana tasa raawwachuu akka dandeesse si gaafatu. Atis icciitiin isaan argadhe. Atis icciitii isaan argadhe jettee ni deebista. Walitti fufinsaan fuulduratti tarkaanfadhu. Kana jechuun jireenya kee keessatti milkaa'ina gonfachuuf walitti fufinsaan jijjiirama agarsiisaa fuulduratti tarkaanfachuu qabda jechuudha. Mee hakima fayyaa wallaansa baqaqsanii wallaanuu eegalee achiin booda addaan kutee sa'aatii yookaan guyyoota murtaa'aniif immoo waan biraa hojjetuun maal jettaa? Hojii doofummaa akkanaan maal jettaa? Ani waanan si yaadachiisuu barbaadu hojii tokko hojjechuu erga eegaltee booda yoo sababa amansiisaan addaan kuttee irraan kan hafe hanga goolabdutti itti cichii hojjedhu. Bartee akkanaa gabbifannaan mataa keetiif kabaja olaanaa gabbifatta. Amantii ati mataa kee irratti qabdus ni dagaaga. Yaada ittaanu kana qalbifadhu. Ilaalcha yookaan yaada namoonni biroon siif qaban ilaalchuma yookaan yaaduma ati ofiif qabdudha. Waan hojjechuu yookaan gochuu barbaadduuf dursi sagantaa baafadhu.
Ani yeroo baay'ee kutaalee biyya Ameerikaa keessa deddeemiin barsiisaa ture. Wayitaan leenjii yookaan barnoota kennuuf imalu kanattis yoo yeroon naaf eeyyame haadha warraa koo waliinan imalan ture. Kanaanis yeroo mara otoon imala hin eegalin dura gattaa'een imala kootiif karoora barbaachisaa baafadha. Karoorri kunis imala keenya keessatti galgala eessa akka boqannu jechuunis hoteela boqannuu fi bakkeewwan daawwannu hundumaa of keessaa qaba. Imala kee keessatti akkanatti saganteeffannaan imala gammachuu olaanaa qabu imalta. Kanaaf anii fi haati warraa koo wayita galgala aduun dhiitu eessatti akka boqannu yookaan korojoo keenya eessa akka kaawwannu yookaan eessa akka laaqana yookaan irbaata akka nyaannu hin yaaddoofnu. Sababni isaa jalqabuma dursinee waan karoorfanneef yaadda tokko malee bakka karoora keenya irra jiru deemna. Kana irraas wanti qalbifachuu qabnu karoora keenya yaadaan sammuutti qabachuu yaaluu caalaa waraqaa irratti barreeffachuutu bu'aa qabeessa. Amma boqonnaa itti aanu dubbisuun eegalin dura waan tokko akka gootuun barbaada. Kitaaba yookaan dabtara tokko qopheeffadhu. Achiin booda waraqaa citaa fudhadhuutii qubee gurguddaan jecha itti aanu kana barreessii qola kitaabaa kana irratti maxxansi. I-A-G-A-D-A-B-G-T jechi kun maal jechuu akka ta'e namoonni biroon hin beekan. Garuu ati ni beekta. Hiikni isaa imala ani gara dirree badhaadhinnaa fi gammachuutti taasisu jechuudha. Dabtarichi akka daawwitii fakkii kaayoo jireenya kee keessatti ilaaltutti fudhadhu. Dabtara kana keessatti fakkiiwwan kaayoowwan duraan tarreessitee turte maxxansi. Kaayoowwan ati barreeffattee turte keessaa mana haaraa qabaachuu ni jira yoo ta'e fakkii gosa mana argachuu barbaaddu barruulee garaagaraa keessa barbaadi. Achiin booda fakkii mana qabaachuu barbaaddu sana dabtara yookaan kitaaba qopheeffatte keessatti maxxansi. Fakkii manichaatti dabalees fakkiiwwan wantoota manichaa fi mooraa manichaa keessatti argaman hundumaa maxxansuun dagatiin. Tarii fakkiiwwan abaaboo mooraa mana kee keessatti argamanii, wiirtuu bashannanaa fi bishaan daakkaa mooraa mana kee keessatti argamu, mukkeen mooraa mana kee keessatti argamanii fi kan kana fakkaatu maxxansuu dandeessa. Makiinaa akkamii qabaachuu barbaadda? Fakkii gosa makiinaa qabaachuu barbaaddu dabtara fakkii kaayoo kee keessatti maxxansi. Walumaa gala fakkii kaayoo jireenya kee hundaa dabtara kaayoo qopheeffatte keessatti maxxansi. Qajeelfamni ani siif kennaa yeroo si ajaa'ibaa jiraa miti? Ani dabtara akkanaa qopheeffadhee nan qaban ture. Mee akkaataa itti dabtarri kaayoo koo kun bu'aa guddaa naaf buusen sitti hima. Tibba waraana addunyaa sana sibiilli baay'ee akka qaala'ee fi waan kamiiyyuu caalaa barbaadamaa akka ture quba qabdaa? Tibba sana ani immoo suuqii hojiin baay'ee jaaladhu keessatti wantoota barbaachisaniin guutee qindeeffachuu yaadan ture. Kanaafis suuqii kana hojii koof akka tolutti qindeeffachuuf meeshaalee sibiila irraa tolfaman na barbaachisee ture. Kanumaan kaampaaniiwwan maashinoota garaagaraa oomishan bira deemeen wantootan barbaadu ajajadhe. Garuu kaampaaniiwwan kunneen ajaja tokko naaf raawwachuun haafuutii ajaja meeshaalee ani dhiyeeffadhuyyuu hin galmeessine. Wantoota ani ajaje kanneen dhiyeessuuf yeroo dheeraa akka isaanitti fudhatu natti himan. Anis kaataaloogii maashinootaa baneen fakkiiwwan maashinootaan barbaadu kaafadhee dabtara kaayoo koo keessatti maxxanfadhe. Akkanumaan fakkii kaayoowwan koo hundumaa dabtara kaayoo kana irratti maxxanfachuu ittan fufe. Kanaanis wantoonni baay'ee dinqisiisoon raawwatamuu eegalan. Kaampaaniin maashinootaa beekamaan tokkos naaf bilbilee maashinootaan barbaadu keessaa tokko naaf dhiyeessuu akka danda'u natti hime. Deemeen fudhadhe. Haaluma wal fakkaatuun maashinoonni ani barbaadu biroonis yeroo garaagaraatti naaf dhiyaatan. Tarii wayita kitaaba kana dubbisaa jirtutti qajeelfama kana hordofuun hagas mara waan dinqisiisaa akka hin taanetti yaaduu dandeessa. Garuu qajeelfamni kun waan biraa otoo hin taane humna guddaa sammuun keenya qabu agarsiisa. Fakkii wanta tokko irra deddeebistee sammuu kee keessatti yoo ilaalte yeroo murtaa'e booda sammuun kee wanticha qabatamaan harkisee siif fida. Kanaaf jechi I-A-G-A-D-A-B-G-T jedhu kun wantoota ati korojoo kee keessatti qabattee imala eegaltu keessaa isa tokko jechuudha. Kitaaba kana dubbisuu akkuma itti fufteen otoo imala hin eegalin dura imala keef karoora baafachuun akka sirra jiru sitti himuun koo maaliif akka ta'e siif gala. Garuu amma yaada ati booda sirriitti qalbifattu tokkoon sitti himuu barbaada. Addunyaa kana irraa namoonni 95% ta'an wayita wanti tokko isaan mudatu ilaalcha badaan wanticha keessummeessu. Namoonni yeroo baay'ee waa'ee wanta argachuu barbaadanii yaadan akkas jedhu. Kun gonkumaa kiyya ta'uu hin danda'u. Gonkumaan kan argachuu hin danda'u.
ilaalcha akkanaatiin kaayoo dharraanuu bira akka hin geenyeef of daangessina jechuudha. Dabtara kaayoo akkati qopheeffattuuf armaan olitti sitti hime. Yoo sirriitti itti fayyadamte waan dharraatu tokko argachuu akka dandeessu amantii jabaa horatta. Boqonnaawwan kitaaba kana keessa jiran hundumtuu baay'ee barbaachisoodha. Garuu milkaa'inni imala keetii hubannaati boqonnaalee jalqabaa 3 irraa argatte irratti hundaa'a. Otoo boqonnaa itti aanu dubbisuutti hin darbin kutaalee kitaaba kanaa darban booda deebi'ii keessa deddeemii ilaali. Yaadarimeewwan kutaalee kitaaba kanaa keessatti ibsaman sirriitti qalbifachuu kee adda baafadhu. Yoo akka tasaa yaada sirriitti siif hin galle tokko argite hanga siif galutti irra deddeebi'ii dubbisii hubachuu yaali. Amma sadarkaa kana irratti barnoota guddaa jireenya keef baay'ee murteessaa ta'e akka barattee dhibbaan amana. Imala kana akka si waliin imaluu fi hanga xumuraatti hiriyoota baay'ee walitti dhiyaatan akka waliif taanu kutaa darbe keessatti sitti himeen jira. Yeroo dhiyootti bakka irraa imala eegallu ni geenya. Amma qophoofnee jirra. Haa deemnu. Gaaf tokko wayitan galaana irra imalaa turetti namichi dureessi beekamaan tokko cinaa koo taa'aa ture. Milkaa'ina namticha kanaa sirrittan beekan ture. Badhaadhina guddaa inni gonfate ija kootiin argeera. Waa'ee badhaadhina isaa kana ilaalchises yaadni keessa koo deddeebi'aa ture. Kanumaan jireenya kee keessatti milkaa'ina guddaa kan argatte yoom jettee yaaddaa jedheen gaafadhe. Gaafii koo sitti uffeen yeroo jalqabaatiif kan ati maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu horatte yoomii jedheen dabalee gaafadhe. Namtichi jaawwan isaa gar-tokkeen walitti cufamaniin galaana irra ilaalaa yaada itti aanu kanaan gaafii koof deebii naaf kenne. Been lakki wayitaanii maallaqa horadhe otoo hin ta'in wayitaanii maallaqa horachuu eegaleedha. Anis akkuma namoota baay'ee jireenya sadarkaa gadaanaa harkaa gara afaanii ta'e keessan jiraachaa ture. Galiin argadhu haadha warraa koof mucaa koof wantoota barbaachisan guutuu fi mana keenya miidhagsinee qabachuuf baasiin baasu irraa hin hafu ture. Jireenya koo kanatti gammachuun qabuun ture. Garuu namoonni biroon ana caalaa hojjetanii jireenya gaarii jiraatu turan. Ani hoo jireenya gaarii jiraachuu maalifan dadhabee? Akka tasaa meeshaa haaraan gabaa irratti fudhatama qabu tokko gabaaf dhiyaate. Kanumaan meeshaa kana gurguruuf fedhiin keessa kootti uumamee ogeessa gurgurtaa barbaadeen koomishiniin hojjechiisuu eegale. Adeemsa keessa akkaataan itti gurguru ilaalchisee muuxannoo horachaa waanan deemeef maallaqa horachuun eegale. Ergan ogeessa gurgurtaaf koomishinii gurgurtaa fi baasiiwwan garaagaraa kaffalee booda galiin koo dachaa mindaa koo duraanii ta'a. Kanumaan guddinni dhawaatan dabalaa deeme. Milkaa'inni koo asirraa waan eegale natti fakkaata. Kanaanis wantoota jireenya maatii koof barbaachisan akka gaariittan guute. Mana kiraa keessaa baanee mana miidhagaa kan dhuunfaa keenyaa ijaarranneetti galle. Haatorraa koof ilmi koos uffata gaarii uffachuu eegalan. Makiinaa miidhagaas ni bitanne. Nuuraa sammuu kootu namoota addunyaa kana irratti milkaa'ina olaanaa gonfatan keessaa tokko na taasise. Amma maatii koo waliin yeroo feenitti bakka feene kamiiyyuu deemnee daawwachuu ni dandeenya. Ilmi keenya koolleejjii filatamaatti barate jedhee gaafii koof deebii naaf kenne. Namtichi daqiiqaa 30 keessatti akkaataa itti jireenya sadarkaa gadaanaa irraa ka'ee fiixee milkaa'inaatti ol ba'e natti hime. Yaadota inni dubbate keessaa kan itti aanu kun jireenya nama kamiifiyyuu baay'ee murteessaadha. Mul'anni keenya akka milkaa'utti jiru sammuu keenya keessatti ilaaluun madda gammachuu isa olaanaadha. Waanan dura baay'ee hawwaa ture amma wayittan argadhu gammachuu guddaa naaf kenna. Seenaa kana maaliif akkan sitti hime beekamaadha. Milkaa'inni namticha kanaa wayita inni mul'anni isaa akka milkaa'utti jiru sammuu isaa keessatti arge dhugume. Amma imala milkaa'inaa eegaluuf waan jettuuf haala jireenyaa haaraa ta'e eegalta jechuudha. Haalli jireenyaa kunis qilleensa gara mul'ata jireenyaa keetti si oofu of keessaa qaba. Yaadni kun baay'ee murteessaa waan ta'eef jabeessii sammuu keetti qabadhu. Amma imala eegaluuf jetta. Geejjibni ittiin imaltu doonii, xiyyaara yookaan baaburas ta'u nuuraa sammuu kee keessatti imala eegaluuf akka jettu ilaali. Battaluma geejjibni ittiin imaltu fuulduratti sochii eegaleen muuxannoo badoo jireenya kee darbe keessatti dabarsitee fi boodatti si harkisan si biraa boodatti hafaa deemu. Jaalallii fi hariiroo gaarii ati namoota biroo waliin qabdu garuu si duukaa imalu. Tibba tokko suuqii hojii ani baay'ee jaaladhu tokko keessatti sanduuqa hojiif na barbaachisu tolfachuu barbaadeen gara suuqii koo kanaa deeme. Garuu wantoonni ani ittiin meeshaa kana tolfadhu jiraachuu baatanis hojjechuu hin danda'u jedhee miira abdii kutannaan injifatamee boodatti hin deebine.
Wantootan meeshaa kana ittiin tolfadhu argachuu baadhus gabatee irratti karoora baafatan fuudheen fakkii sanduuqa barbaadu kanaa kaafadhe. Achiin booda wantoota sanduuqa kana tolchuuf na gargaaran kanneen akka biloonii, mismaaraa fi qaamolee sanduuqichaa walitti qabachuun eegale. Dhuma irratti sanduuqan barbaade sana tolchuuf yeroo dheeraa natti fudhanne. Seenaa kana irraa wanti hubachuun sirraa eeggamu wanta barbaadu tokko argachuuf wanta hanqinni wantoota barbaachisoo ta'an si mudatan homaa gochuu hin danda'u jechuun boodatti hin deebiin. Gadi taa'ii itti yaaditii waan barbaadde sana argachuuf wantoota gochuu dandeessu karoora baafadhu. Ati sammuu kee hojjisiisi malee sammuun kee rakkoo kamiifiyyuu furmaata siif kenna. Waytan kitaaba kana barreessaa ture waa'ee mana miidhagaa mataa kootii ijaarrachuu sammuu koo keessatti deddeebiseen yaadaa ture. Yeroo sana carraa kitaabota namoota onnachiisan dubbisuu argadheen ture. Garuu qajeelfamoonni kitaabota nama onnachiisan kanneen keessatti barreeffaman anaaf otoo hin ta'in namoota birootiif waan barreeffaman natti fakkaata ture. Ergan umrii guddugaleessaa mana 40mootaa xumuree umrii waggaa 50mootaa keessa seeneen boodan dammaqee qajeelfamoota kanneen qalbifachuu eegale. Kanaanis garaagarummaan namoota milkaa'ina gonfatanii fi kufaatii maali jedhee deddeebisee of gaafachuun eegale. Gaafii kanaanis garaagarummaan milkaa'inaa fi kufaatii milkaa'inni dhaala yookaan carraa gaarii argachuu yoo ta'u, kufaatiin immoo dhaala yookaan carraa gaarii argachuu dhabuu jedheen yaadaa ture. Kanumaan otoo hin jiru ergan kitaabota garaagaraa dubbisee fi qorannoowwan garaagaraa gaggeessee booda argannoo dinqisiisaa jireenya koo jijjiiree argadhe. Argannoo koo kanas foormulaa dinqisiisaa jedheen moggaase. Yeroon argannoo kana argadhetti mana miidhagaa mataa kootii keessa kanan jiraadhu yoo ta'u, garuu makiinaan qabun ture. Herreega baankii irraayis maallaqa baasiiwwan jireenya koo barbaachisan irraa hafu hin qabun ture. Ergan argannoo kana argadhee booda mataa isaa ilaalcha sammuu kootii boodatti na harkisan irra aanee fuulduratti tarkaanfachuun gufuu hamaa natti ta'aa ture. Kana jechuun yoo jireenya koo jijjiiruuf foormulaa dinqisiisaa argadheeyyuu foormulaa kanatti fayyadamee waanan barbaade argachuuf ilaalchi sammuu kootii gufuu natti ta'aa ture. Waytan umriin koo mana 60mootaa seene gara naannoo Kaalifoorniyaa magaalaa Hilisboorn deeme. Hawaasni magaalaa kana keessa jiraatan uummata addaa yoo ta'an magaalattiin magaalaa miiliyoonerootaa jedhamtee waamamti. Haalli teessuma lafa magaalattii fi ijaarsawwan dinqisiisoon magaalattii keessatti argaman artistootaa fi ogeessota suuraa kaasuun beekaman hedduu ni hawwata. Oduun sitti baasee miti. Namni tokko erga umriin isaa waggaa 60 seene illee maal hojjechuu akka danda'u sitti agarsiisuufan kana hundumaa haasa'aa jira. Seenaan kun nama kamiyyuu onnachiisuu ni danda'a. Namoonni akka kiyya umuriin keessan mana 60mootaa keessa seenee jiru waan hojjedhe kamiyyuu hojjechuu akka dandeessan akka amantaniif isin gargaara. Namoonni umurii dargaggummaa keessa jirtan immoo kufaatii jireenya keessaniif sababa sirrii isin dhiyeessuu dandeessan tokkoyyuu hin jiru. Qorannoowwan garaagaraa akka mirkaneessaniif namoonni baay'een maallaqa akka gaariitti kan horatan hanga umuriin isaanii waggaa 50 guututti yoo ta'u, erga waggaa 50 darbeen booda dandeettiin maallaqa horachuu namoota baay'ee hir'achaa deema. Kana jechuun namni tokko hanga umriin isaa waggaa 50 seenutti maallaqa gahaa yoo hin horanne waggaa 50 booda jireenyi isaa namoota biroo irratti kan hirkatu ta'a jechuudha. Seenaan kan koo garuu qorannoo kana irraa adda. Inumaayyuu jireenya koo keessatti jijjiirama baay'ee olaanaa kanan agarsiise erga umriin koo mana 60mootaa keessa seenee booda ture. Kana gochuufis wantoonni ani hojjedhe garuu immoo ati hojjechuu hin dandeenye tokkollee hin jiru. Waan hojjedhe yookaan milkaa'ina ani gonfadhe kana ati immoo ana caalatti yoo milkoofte malee wanta akka hin gonfanne si taasisu tokkollee hin jiru. Seenaa koo kana irraas wanti qalbifattu jireenya kee keessatti milkaa'ina gonfachuuf dirqama waggoota dheeraa eeguus hin barbaachisu. Yoo qajeelfama kutaa kana keessatti ibsaman hordofte ammuma milkaa'ina eegaluu ni dandeessa. Qajeelfamoota kanneen hubattee sirriitti hojii irra yoo oolchite jireenyi kee ammuma irraa eegalee gara milkaa'inaatti tarkaanfachuu eegala. Namni sammuu yaaduu qabu tokko wayita meeshaa yookaan maashinii tokko ilaalu meeshaan kun maal hojjechuuf fayyada jedhee of gaafachuu qofa otoo hin taane meeshaan kun akkamiin hojjeta jedhees of gaafata. Gaafii kanaanis akkaataa itti meeshaan sun hojjetu yoo bare namni meeshicha oomishe maaliif akka oomishes ni qalbifata. Amma wayita imala milkaa'inaa keenya eegaluuf jennu kanatti waa'ee foormulaa koo yoo si ibse shakkiiwwan galma kee ilaalchisee keessa kee deddeeban guutumatti keessa keetii dhabamu. Akkuma kutaa darbe keessatti siif ibse
namoota naannoo keenyatti argaman keessaa parsantii 95 waa'ee dadhabbina qabanii yaadu malee cimina qaban irratti hin xiyyeeffatan. Ilaalcha badaa kanas wayituma dhalatan fudhatanii hin dhalan. Akkasumas ilaalcha badaa kana erga umurii ga'eessummaa irra ga'anii hin horanne. Ilaalchi badaan kun wayita ijoollummaa isaanii yaad qalbii duubee isaanii keessa gad fagaatee dhaabbame. Mucaan tokko wayita keessummaan yookaan namni haaraan mana isaanii dhufu ni callisa yoo ta'e maatiin isaa akka waan inni ija laafessa ta'etti ibsu. Ilaalchi maatii kunis mucaan sun akka waan ija laafessa ta'etti sammuu isaa akka amansiisu godha. Kanaanis mucaan kun bara jireenya isaa guutuu ija laafessa ta'ee hafa. Daa'ima tokkotti kana gochuu hin dandeessu. Waan akkanaa gochuu hin dandeessu jennee irra deddeebinee kan itti himnu yoo ta'e ilaalchi badaan kun sammuu daa'imichaa keessa gadi fagaatee waan dhaabbatuuf bara jireenya isaa guutuu ilaalcha badaa kana qabatee akka inni jiraatu goona jechuudha. Waan guddaa tokko hojjechuu yaaddee garuu immoo keessi kee yoo dhiifte siif wayya. Sababni isaa ni kufta. Siin jedhee beekaa? Akeekkachiisi badaan akkanaa eessaa akkasitti dhufe beektaa? Ilaalchi akkanaa wayita ijoollummaa keetii yaad qalbii duubee kee keessa gadi fagaatee dhaabbate. Egaa yaada armaan olii irraa namoonni baay'een kitaabota nama onnachiisan hedduu yoo dubbisaniyyuu maaliif bu'aa irraa argachuu akka dhaban hubachuu ni dandeessa. Har'aan nuti kitaabota nama onnachiisan kanneen itti fayyadamnee jireenya keenya fooyyessuuf qabnu ilaalcha badaa yeroo ijoollummaa keenya keessa keenya dhaabbaman kanniiniin haqame jechuudha. Ilaalchonni badoon yeroo ijoollummaa keetii sammuu kee keessa gadi fagaatanii dhaabbaman kunniin jireenya kee fuulduratti akka ati hin tarkaanfachiifneef kiyyoo ta'anii boodatti si harkisu. Ogeessi qalama dibu tokko mana qalamii dukkanaa dibame qalama ifaa akka dibuuf yoo ajajame hojiin inni jalqaba hojjetu qalama dukkanaa duraan manicha irra ture irraa kaasudha. Ogeessi kun yoo barbaade qalama dukkanaa sana irra qalama ifaa dibuus ni danda'a. Garuu yoo akkana godhee qalamni dukkanaan yeroof yoo dhukateyyuu adeemsa yeroo booda deebi'ee mul'achuun isaa waan hin oolledha. Kanaaf qalama duraan manicha irra ture guutumatti irraa kaasuun ogeessichaaf hojiin isaa bu'uura gaarii akka qabaatu godha. Haala kanaan manichi xumura irratti halluu ifaa qofa of keessaa qabaata malee halluu dukkanaa of jalaa hin qabaatu. Haaluma wal fakkaatuun foormulaan kiyyas ilaalchawwan badoo yeroo ijoollummaa sammuu keenya keessa gadi fagaatanii dhaabbaman haqnee balleessuun ilaalchaa fi yaadota gaggaariin bakka buusudha. Ilaalcha gaarii erga gabbifattee booda waan argachuu barbaaddu kamiyyuu argachuu ni dandeessa. Ilaalcha gaarii gabbifannaan wantoota addunyaa kana irratti argachuu barbaaddu kamiyyuu argachuu ni dandeessa. Yaada armaan olii kanaan ilaalcha nan danda'a jedhu sammuu kee keessa dhaabeen jiraa? Seenaawwan milkaa'ina namootaan wal qabatan dubbisuu ni jaalattaa? Seenaawwan kanneen wayita dubbistu milkaa'ina jireenya keetiif ni onnattamoo hamileetu si caba? Yoo ilaalcha gaarii gabbifattee jirta ta'e wayita seenaa milkaa'ina namootaa dubbistu erga namni kun akkanatti milkaa'ina gonfatee anis wanti milkaa'ina gonfachuu na dhorku tokkoyyuu hin jiru jettee yaadda. Yoo jireenyi kee yaadota badoo yaadi qalbii duubee keessa jiraniin gaggeeffama ta'e immoo wayita seenaa milkaa'ina namootaa dubbistu hamileetu si caba. Akka ati kiyyoo ilaalcha badaa jalaa baatee ilaalcha gaarii gabbifachuun jireenya kee milkeessuuf onnattuufan dhugaa kana si barsiisaa jira. Amma imala kee eegaluuf jetta. Imalli kun imala ati gonkumaa dagachuu hin dandeenyedha. Imala kana keessatti ijji kee bakkuma ati itti madaqxe qofa arguu danda'a. Ijji sammuu keetii garuu mul'ata haaraa, carraawwan haaraa, galmaawwan haaraa walitti fufinsaan arga. Amma irraa eegalee hanga dhuma kitaaba kanaatti wantoota jireenya kee milkaa'inaa fi gammachuun guutaman sitti agarsiisa. Qajeelfamoonni wanta jireenya kee keessatti argachuu barbaaddu qabatamaan akka argattu si godhan boqonnaa tokko keessatti walitti qabamanii dhiyaatanii jiru. Qajeelfamoota kanneen keessaa kan jalqabaa kunooti. Ati ammayyuu milkaa'ina gonfattee jirta. Milkaa'ina gonfachuuf dirqama hanga maallaqa baay'ee baankii kuufattee kaffaltiiwwan sirraa eeggaman hundumaa kaffaluu dandeessutti eeguun sirraan eeggamu. Jireenyi kee milkaa'ina gonfateera kan jedhamu battalumatti milkaa'ina gonfachuu akka dandeessu amanta irraa eegaleeti. Sababni isaa ilaalcha akkanaatiin waan argachuu barbaaddu kamiyyuu argachuu ni dandeessa. Namoonni tokko tokko akkas jechuun yaada kana mormu. Maallaqa gahaa hin qabu. Wantoota jireenya koof barbaachisan guuttadhee hin qabu. Jireenya garee koofis waan an abdadhu tokko hin qabu. Egaa akkamittan hamma milkaa'ina gonfadheen jira ofiin jechuu danda'a? Gaafiin kun gaafii gaarii ta'uu mala. Garuu mee yeroo muraasaaf waan tokko haa yaadnu. Mee waan tokko of harkaa akka hin qabneetti yaadi.
garuu akka tasaa doolaara miliyoona 1 argattee haa jennu. Kanaanis akka tasaa keessi kee gammachuun guutamee amma soorameen jira jechuu dandeessa. Garuu otoo maallaqa kana hin argatin dura maallaqichaan maal akka hojjettu karoora qabatamaa sammuu kee keessaa hin qabdu yoo ta'e maal gootaaf? Maallaqa kanaan maal akka hojjettu dursitee karoora qabatamaa sammuu kee keessaa hin qabdu taanaan qarshii tokkotti illee seeraan otoo itti hin fayyadamin dhumuu danda'a. Tarii maallaqa kanaan mana miidhagaa ijaarrachuu yaaduu dandeessa ta'a. Garuu mana boca akkamii qabu? Eessatti akka ijaarrattu? Akkasumas ogeessa mana kana karoorsee siif ijaaruu fi meeshaalee manichaa ijaaruuf barbaachisan otoo barbaaddu maallaqichi bu'aa tokko malee si jalaa qisaasamee dhumuu danda'a. Kanaaf yaada kana irraa wanti qalbifannu otoo maallaqa guddaan argatin dura dursitee maallaqichaan maal akka hojjettu karoora qabatamaa fi ilaalcha gaarii sammuu kee keessaa qabaachuu qabda. Maallaqa guddaa tasa waan argatteef dureessa ta'uu hin dandeessu. Ilaalcha gaarii qabaannan garuu waan barbaadu kamiyyuu argattee milkaa'ina dhugaa gonfachuu ni dandeessa. Ilaalcha gaarii qabaachuun maallaqa guddaa of harkaa qabaattee garuu immoo karoora qabatamaa qabaachuu dhabuu caalaa baay'ee bu'a qabeessa. Kanaaf atammayyuu milkaa'ina gonfattee jirta jechuun dandeenyuure atammayyuu milkaa'ina gonfattee jirta. Sababni isaas ilaalcha milkaa'inaa gabbifattee jirta. Ilaalcha milkaa'inaa kanaan waan barbaadu kamiyyuu argachuu ni dandeessa. Namoonni tokko tokko akkas jedhu dhuguma milkaa'ina gonfachuu akka danda'u amaneen jira. Garuu immoo taa'ee abdii yeroo dheeraa gaafatu kana eeguun na nuffisiisee jira. Amma tarkaanfii fudhadhee bakka yaade ga'uun barbaada. Yaada akkanaatiif deebiin koo qajeelfama ani jalqaba kitaaba kana irratti kaasee tureen si yaadachiisa. Milkaa'inni bakka yaadan tokko ga'anii dhaabbachuu otoo hin taane milkaa'ina walitti fufiinsa qabudha. Yoo bakka deemtu sirritti adda baastee hin beektu ta'e daandiin fuuldura kee jiru sitti dukkanaa'a. Garuu yoo bakka deemtu sirritti adda baastee beekte sammuu kee keessatti daandii milkaa'inaa irra imalaa akka jirtu yoo of ilaalte jireenyi kee wayituma ati tarkaanfii eegaltu gammachuun guutama. Dubbii namticha ani mala galaanaa irratti argee waliin haasa'e dubbatee ture ni yaadattaa miti? Akkas jedhee ture. Gammachuun jireenya kootii wayitaan maallaqa hedduu haradhee eegalee otoo hin taane wayitaan maallaqa horachuu jalqabee eegale. Amma imala milkaa'inaa jireenya kee irra jirta. Yaaddoo dhiphinnaa fi sodaan jireenya keetii wayitaati korojoo kee hidhattee imala eegalte si biraa boodatti hafan. Kanaaf amma tarkaanfii imala milkaa'inaa eegaltee waan jirtuuf ilaalcha milkaa'inaa akka ati horattuun barbaada. Amma irraa eegalee hanga gaafa soorama baatutti amma milkaa'ina gonfadheen jira jedhii irra deddeebi'ee sammuu keetti himi. Qajeelfama kana sirriitti yoo hordofte yaadichi sammuu keetti waan madaquuf gadi fagaatee yaad qalbii duubee kee keessa dhaabbata. Kanaanis waan argachuu barbaaddu argachuu akka dandeessu amantii jabaa horatta. Jireenya keetiif, maatii keetiif, hiriyoota keetiif, hawaasa keetiif waan bu'a qabeessa ta'e kamiyyuu gumaachuu akka dandeessu amani. Kanas gochaa akka jirtutti sammuu kee keessatti ilaali. Fakkii kaasuu ni jaalattaa? Namoonni baay'een ni jaalatu. Kanaaf ammaan booda wayita peennaa harkatti qabattee garuu immoo waan barreessitu sammuu kee keessaa hin qabnetti hamma ofumaa barreeffamootaa fi mallattoolee hiika hin qabne waraqaa irratti katabdu fakkii yookaan mallattoo qarshii kaasi. Baay'isii kaasi. Fakkiiwwan xixiqqoo fi gurguddoo wal keessaa makii kaasi. Yoo darraan kee maallaqa baay'ee horachuu miti ta'e immoo fakkii maallaqa kaasuu dhiisiti jecha an milkaa'ina gonfadheen jira jedhu kana waraqaa irratti boca gaggaariitiin barreessi. Qubee gurguddaa fi xixiqqaan barreessi. Akkuma ati beektu milkaa'ina jechuun waan bakka guddaa kennituuf tokko argachuudha. Weellisaa milkaa'aa, ogeessa muuziqaa milkaa'aa, barreessaa milkaa'aa, ogeessa seeraa milkaa'aa, ogeessa fayyaa milkaa'aa, injiinara milkaa'aa fi kan kana fakkaatu ta'uu danda'a. Kanaaf wayita jecha an milkaa'ina gonfadheen jira jedhu kana waraqaa irratti barreessitu mul'ata akkamiin akka milkooftee jirtu sammuu kee keessatti ilaali. Mee amma boqonnaa kana xumura irra geenyee waan jirruuf otoo boqonnaa ittaanutti hin darbin yaada tokko otoon siif kennee maal sitti fakkaata? Otoo boqonnaa ittaanutti hin darbin dura boqonnaa kana irra deebitee otoo dubbiftee baay'ee bu'a qabeessa sitti fakkaatu? Boqonnaa ittaanu keessatti buufata otoobisii imala kee keessa jiru isa jalqabaa bira geessa. Imala kana keessatti ilaalcha sirrii qabaachuu kee sirriitti adda baafachaa tarkaanfadhu. Kutaa lammaffaa kanaan imala keenya eegaluuf qophii barbaachisu xumurree miila keenya gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu jalqabneerra. Yaadadhu.
Tarkaanfiin atarraa fudhattu sun xinnoo haa taatu malee gara galma kee isa guddaatti si dhiyeessiti. Amma tarkaanfii jalqabaa eegalteetta. Duubatti hin deebiin. Garuu imala kee kana keessatti milkaa'inni gammachuu malee hiika qabaa? Akkasumas dharraa waa dalaguu dandeettii keenya keessaa akkamitti gabbifachuu dandeenya? Kutaa sadaffaa itti fufu keessatti mata dureewwan baay'ee namatti tolan maalummaa gammachuu fi dharraa waa dalaguu gabbisuun danda'aminna jedhan jalatti icciitiiwwan hafan waliin gadi fageenyaan ilaalla. Hamma kutaa sadaffaatti nagaatti tura. Nan danda'a jettee kaateetta. Deemsa kee itti fufi. Yaada keessan nuuf qooduu fi sabskiripshinii keessan nuuf gumaachuun nu jajjabeessuun dagatina. Galatooma.